ONN Oromian Network. ONN Oromian Network. ONN Tugas Berisma. daawwattoota Oromiyaa News Network bakkuma jirtan hundatti ashama isinin jechaadha. Qophii keessummaa arraa jalatti keessummoota ciccimoo sadii qabannee isin dhihannee jirra. Isaanis obbo Addisuu akkasuma obbo Gabii fi Dr. Santaayyoo ta'anii aatii muraasaaf tursii kan nu waliin godhan taha hamma dhuma qophii keenyaatti tursiin keessan nu waliin haa ta'u isinin jechaadha. Keessummoota keenya maqaa daawwattoota keenyaatiin afeerraa Oromiyaa News Networkiin isin godha kana fudhattanii nu dhufuu keessaniif galatooma baga nagaan nu dhuftan isin jenna. Galatooma isinis baga nagaan nu dhuftan. Addis Urraayina eegala maqaa keessanii fi gee hojii keessanii fi jaarmee isin hoggattan kanaan wal dura duubaan nu eegalta itti fufi. Tole ani Addisuu Bayyanaa Kaloon jedhamaa kan hin jiraadhu Kanaadaa irraati. Kanaadaa keessa kutaa Manitoba Winnipeg magaalaa Winnipeg jiraadha. Hirpa International kuni kana hundeeffame baatii 5 dura walgayii Virgiiniyaatti ta'e bitootessa 12 baruma kanatti 2017 jechuudha. Tole bareeda. Amma gara Gabii Tufaatiin dhufa barreessaa waltichaa naa taataniifu maqaa keessanii fi gahee keessan waltichaa keessatti isin qabdan nu ibsa. Obbo Gabii. Galatooma yaa maqaan kiyyaa Gabii Tufaa jedhama barreessaa Hirpaa Internationalii kanuma gaheen kiyya. Tole amma gara Dr. Santaayyootiin dhufa. Dr. Santaayyoo. Ayyee obbo Salaamaatilleen hiriirtan nu kennu keetii fayyaa argadhu. Ani maqaan kiyya Santaayyoo Badhaanee fi Hirpaa International keessatti gaheen kiyya miseensa boordiiti. Miseensa boordiidhaati. Tole amma gara gaafiitti kallattiidhaan kan seennu taha obbo Addisuu Hirpaa International gaheen isaa maali? Maaliif hundeessuudhaaf barbaachise? Tole gaaffii gaariidha kun. Hirpaa International hundeessuu kan barbaachise biyya keessatti uummata keenya waggaa dheeraa jechuun erguma abbaa biyyummaa isaarraa sarbame harka maratee usee kan taa'ee hin jiru waggootan 130 kana haaluma adda addaatiin qabsaa'aa ture. Garuu keessumaa bara 2014 kaasee immoo haala addaatiin soso'uu jalqabee innis qotee bulaan naannoo Finfinnee jiru heddumminaan buqqaafamaa ture. Magaalaa Finfinnee bal'isna jedhanii gatii gahaa utuun kennin dirqisiisanii qotee bulaa kumaatamaan lakkaa'amu ooyiruu isaanii irraa buqqifamaa turanii
warri buqqifaman kun waa tokkotti wanta isaanii hirkatan hin turre yookaan namoota adda addaatiif waardiyyaa ta'anii kaan immoo kadhattuu ta'anii akkasittiin haalli isaanii wanni ta'aa ture. Kun isaan gaddisiisee utuu jiruu ammas immoo kanarratti dabalee maaster pilaan jedhanii haala hedduu kumaatamaan immoo naannoo Finfinnee kana qotee bulaa buqqaasuudhaaf saganteeffatanii yennaa jalqabanii jechuun mootummaan amma Itoophiyaa geggeessaa jiru kuni kanarratti barattooti yuunivarsiitii kan akkasuma immoo kutaa lammaffaa sadarkaa lammaffaa baratanii hiriira bahuudhaan wanti hojjetamaa jiru sirrii miti qotee bulaan ooyiruu isaarraa ganda isaarraa buqqa'uu hin qabu kan jedhuudhaan hiriira yennaa bahan baay'een isaanii ajjeefamanii kan qaamaa irra mana barumsaatii ari'aman hedduudha. Akkasumas immoo yennaa kana biyya dhalatan biyya jaallatan gadhiisanii biyya ollaatti baqatanii achirraa immoo biyya fagootti kan wanni ta'aa turanii yaadatamaa irbaata allaatti gammoojjii saharaatti kan dhuman baay'eedha jedhanii namoota ijoollee dargaggoo hedduutu irbaata qurxummii ta'ee hafee kun hundumtuu yennaa raawwatamu diyaaspooraan ala jiru kun hiriira bahee wanta qabsoo ture kana cinaa dhaabbatee uummata idil addunyaa hundumaatti beeksisaa ture, deeggarsa argamsiisaa ture. Kunu gahaa miti hiriira bahuun qofa uummata keenya gahu. Kanaafi wanta qabatamaa ta'een gargaarsa qaqqabsiisu waa tokko hojjechuu qabna kan jedhu gaaffii hundumtuu dhuunfaadhaanis haa ta'u kan afooshaafaa dhaabbatanii yookaan immoo karaa waldaa amantootaa kan islaamaas haa ta'u kan kiristaanaa irratti gurmaa'an hundumtuu gaaffii adda addaa kana kaasee waa tokko gochuu qaba. Hundumtuu egaa durmaanuu karaa dhuunfaa waanuma danda'een biyyatti waa ergaa ture. Haala faffacaa akkasiitiin wanta ta'aa ture kana haala qindoomina ta'een uummata keenya qaqqabuu qabna kan jedhuudhaan walgahii taasifamee walgahii sanarratti yookaan wanta adda addaa jiru kana koordineetii gochuu yookaan qindoomina akka argatu taasisuu yookaan immoo mataa isaa danda'e gargaarsa irratti kan cimsee hojjetu gadhaabuu nu barbaachisa kan jedhu irratti akka qorannoon ta'u kan jedhuudhaan koreen dhaabbatee koreen sun qormaata adda addaa godhee kan irratti yeroo dheeraadhaa fi uummata keenya cinaa dhaabbachuu kan dandeessu harka mataa isaa danda'ee kan siyaasaan ala hojjetu kan waan tokkotti hin hirkanne amantii irratti kan hirkanne kutaa dhalootaa irrattis kan hin baabsine yookaan hin hirkanne dhaaba gargaarsaa walaba ta'e dhaabuun barbaachisaadhaan hirphaa intarnaashinaal kuni dhalachuu danda'e jechuudha.
Tole galatoma. Tayo ma gara keessa ni dhufa. Jiru xiinxalleeti hirba international jaaruun barbaachisaa taanaan itti dhufnee jee kanarratti kaatis yaada bal'inaan nuti dabala. Dhuguma akka bu'aachisuun himee. Hirba international kuni dhalachuu danda'e jechuudha. Gabi. Jaarmeenni kun jaaramuu wanta barbaachiseef ati barreessaa waltichaa kan innaa taateefu waltichi hirba international jaamuun maqaa moggaafame kun boordii nama meeqaf keessaa qaba. Akkasuma ulaagaalee silaa barbaachisan mootummaa biyyoota ambaa keessatti diyaaspoora biyya alaa keessatti kan dhaabbate innaa ta'eefu heera silaa guutamuu qabu guuttatee galmaa'ee jira. Kanarraa ibsa gahaa daawwattoota keenyaaf nuu kenneeti. Tole obbo Abdul Salam baay'ee galatoomii carraa kana nu kennuu keetiifi dhugamaa boordileen hirba international nama 11 turanii gaafa maarch keessatti yeroo ji'a bittootessaa san hennaa filatamanii garuu namootiin aktiivili akka boord memberiititti ammaaf turanii nama 9 rakkina karaa adda addaa irraan kaka'e. Gaafii gara seera dhaabatiinsa dhaaba kana gaafachiiseeti dhugumaa hirba internationally state ministoota keessatti biyya Ameerikaa keessatti jechoo seeraan galmaa'ee akkaawuntii ofillee banatee tax exemption jechuun akka taaksii qaraxa hin kaffalchiines kan gargaaru iyyannoo kanas mootummaa Ameerikaatti galfateeti deebii eeggachuu irra jira. Isa kanas afurii keessatti deebiin nu deeba jennee abdii goona. Seeraan galmaa'eera boordiin nama 9 jira amma. Galatooma. Amma Dr. Sintaayyoo gara keessaniin dhufa hirba international jettan. Dinagdeen hawaasa gargaaramoo barnootaan gargaaramoo aadaadhaan gargaaramoo shinkaan inni irratti xiyyeeffatu maal fakkaata maalii shinkaan inni irratti xiyyeeffatu qabu waldeenii isin amma bakka buutanii hoogganaa jirtan kun isaan irraa ibsanuu godhe. Gaaffiin ta'e gaaffii gaarii gaaffii ta'e deebisuudhaaf warri gargaaramuudhaaf karoorfame eenyu waan jirraa yaalaan. Hirba international akkuma obbo Addisuun reefu ibsetti wanni itti ijaaramuu danda'eef rakkoo uummata Oromootiif rakkoo ammaan tan irratti deemaa jirtu kanaaf dirmachuudhaaf dhaabbate. Namoota heeraan malee biyya ifiitirraa buqqa'anii mana ifiitirraa qe'ee ifiitirraa buqqa'anii godaananii cinaan gaara keessa galan cinaan magaalatti galanii kadhattuu ta'an cinaan obboleeyyanii fi ilmoon silaa gargaartu irraa heeraan alatti mootummaan kun irraa fixe kan dhukkubsatanii madaawanii dhukkubsatanii mana hakimaa keessa jiran ammaas akkasumatti buqqa'anii biyyuma keessatti warra buqqa'ee biyya keessatti kanumatti rarra'ee jiruu fi ka ammaas biyya ifiitirraa buqqa'ee godaanee biyya ambaa keessa jiru biyya ollaadhaa gaafa Afrikaa keessatti Keeniyaa Jibuutii Somaaliyaa, Suudaan, even deemee fagaatee hanga Liibiyaatii fi Somaaliyaatti Ijiptillee warra jiru. Bishaan Bahar Diimaa ceetee waggaa dheetee biyya Abbaa biyya Yemen keessatti rakkoo ilmaan Oromoodhaa rakkachaa jiran kana isaan kanaaf akkamitti gargaarsi walitti qindaa'u. Tokko dhiyaachuu danda'a. Akkamitti isaan kana abdii horachiisuu dandeenya fuuldura nuti uummata tokko uummata biyya qabu uummata aadaa qabu jedhanii aadaa ittiin if dandayaa turan san akkamitti akka deeffachuu danda'an sanirratti hojiin guddaan hojjetamuudha akka deemu jechuudha. Kanaaf wanni gargaarsi godhamuu danda'u gargaarsi gosa hundaati. Gargaarsa beekumsaa karaa qabeenyaatiin karaa gargaarsa fayyaatiin
biyya keessa jiran san keessatti illee haala heeraatiin akkamitti akka jiraatan warri biyya keessaa buqqa'ee jiru kun gargaarsa refuujimmaadhaatiif illee baqattummaadhaafis illee heera baqattummaadhaa akkamitti guutuu danda'an waan gargaarsa gosa hundaati jechuudha. So gargaarsi nuti gargaaruudhaaf deemnu irra guddaan qubachiisu waan ta'eef jecha qabeenya irratti hundaa'u. Garuu immoo qabeenyaan gargaaruu qofa osoo hin ta'in beekumsaanis dandeettiidhaanis akka if danda'an deebisanii akka if danda'an akka saba ifiitillee gargaaruu danda'an akkas godhuudhaaf jechuu yaanni. So gaaffii ta'e deebisuudhaaf gosa hundaanuu gargaarsa dhiyeessuudhaaf hirphaan hoggaa jabaatee bakka san ga'e. Tole bareeda. Amma gara obbo Addisuutiin dhufa. Amma waldaan isin bakka buutanii hoogganaa jirtan kuni waldaa seeraan galmaa'uudhaaf waan silaa barbaachisu hunda xumurataa jiru taasaa obbo Tufaan nutti himanii. Amma akkaan hubadhutti waldaa gargaarsa Oromoo Ooraadhaatu jira. Inni akka biyyarraa ugguramee jira. Isin haala akkasii akkamiin injifachuudhaaf yaalii qabdan. Oromoonni gama biyya keessatti lafarraa buqqafamaa jiran Oromoota biyya keessa jiran ta'aniifu haala akkasii akkamiin injifattanii Oromoota biyya keessa ni gargaaraa jettanii abdattu obbo Addisu. Tole gaaffii gaariidha. Namni hedduun gaaffii akkasii waan of keessaa qabu ta'uusaa ni hubanna. Kana egaa haala jiru numa beektaa. Namni hunduu hin beeka. Kan itti hojjechuuf jirru akkasii kana goonaa sana goonaa isa jedhu keessa seenuu hin danda'amu. Waan akkasii publikii dubbachuudhaaf barbaachisaas miti. Garuu waan hundumaa uummata mariisifnee jechuun diaspora majiru karaa adda addaa kanaan dura wanta godhaa ture xurree inni irratti deemaa ture maal ture isaan akkamitti gargaaramuu dandeenya haala haaraas immoo akkamitti baafachuu dandeenya isa jedhu kana qormaata jabaa fuulduratti wanta nu eeguudha kana hundumaa gochuudhaaf sagantaa qabna jechuudha. Garuu baqataa biyya ollaattis baqatee Keeniyaa kan jiru, Somaaliyaa kan jiru, Yugaandaa faa kan jiru, Sudaan faa kan jiru, biyya Misir faa kan jirani. Isaan qorachuu fi haala maalii keessa jiru barbaacha akkamii isaan keessa isa jedhu kana gochuudhaaf isa akka gargaarsa biyya keessaaf barbaachisu sana hamaa hin ta'u qorachuufis sagantaa qabna jechuudha. Kana egaa walumaan mari'achaa haala hubachaa deemuudhaaf akkasitti ilaalaa jirra jechuudha. Dhaaboti gargaarsaa adda addaas warri internationally ta'an jiru. Isaan wajjin akkamitti qindeessinee uummata keenya qaqqabuu dandeenya kan jedhu imaammata baafanne jira. Akkuma duraan dubbadde dhaabni kun siyaasa wajjin kan wal qabate akka hin taane, amantii wajjin kan wal qabate akka hin taane, haala wama baabsii qabu akka hin taane sadarkaa internationalitti dhaabni miti mootummaa kan gargaarsaa maal guutuu qabata jedhu kana hundumaa xiinxallee akka imaammataatti fudhannee imaammatti kan UN dha
Ochaa jedhamee kan beekamu inni imaammata afur lafa kaa'ee jira. Isa hordofnee irratti bobba'uu qabna kan jedhudhaan isa fudhachuu keenyaas immoo gargaarsa kan godhan warri internationally nutti dhiyaachuudhaaf fi haala gaarii uumuu danda'a kan jedhu of keessaa qabna. Akkasumaan egaa haala hubachaa xiinxalaa fuulduratti tarkaanfachuudhaaf akkasiin deemaa jirra dandeeffanneera. Tole galatoomaa obbo Addisu. Obbo Gabii Tufaa amma gara keessaniin dhufaa barreessaa naa taataniifu jaarmiyaalee Oromooti jira warreen dhimma akkana akkuma keessan kana dhimma akkana kanarratti hojjetanii isa kana waliin quunnamtiin isin qabdan maal fakkaata yoo hin qabaanne akkamitti wal quunnamuudhaaf jiraattanii dabree gaaffii lamadaa dhaabbilee addunyaatu jira warreen gargaarsa ummatoota irratti bobba'anii fakkiidhaaf UNHCR jira IOM'dha jira dhaabbilee garagaraatu jira. Gaaffii lamadaa keessatti dhaabbilee Oromoo sadarkaa duraatti dhaabbilee addunyaadha sadarkaa lammaffaatti akkamittiin wal quunnamuudhaaf waan karoorfattan qabdanii obbo Tufaa. Galatooma gaaffii naa dhiyeessitanii fi duraan dursineeti kaayoon keenya guddaan uummatuma keenya hundaa bira ga'u akka nam tokkeetis ta'ee akka hawaasa Oromoo diaasporaa karaa adda addaatiin qindaa'ee qophaa'ee jiru bira ga'u irratti fookasiin tokkoffaa. Lammaffaan ammoo dhaabbilee Oromoos ta'anii ka Oromoos hin taane waa'ee humanitarian affairs irratti qooda fudhatan hundaa waliinuu karaa uummata keenya ittiin tajaajiluu dandeenyu hunda irrattuu neetwoorkii goonee waliin wajjin hojjechuuf fedhii qabna. Haaluma saniin fakkeenyaaf afoosholee adda addaa dhaabolee xixiqqaa adda addaa karaa namoota riijinii adda addaatiin namu kana gargaaru uummata kana gargaaruuf jecha dhaabni akka ambareellaatti dhaabatee jabaatee godhaa bal'inaan waan socho'aa hin jirreef akka nam tokkeetis akka garee xixiqqootis akka dhaabbataniitti socho'anis ni jiru uummata Oromoo karaa adda addaa irratti jiru Ameerikaa kana keessatti baay'ina jiru biyya biraallee akkasuma jiraatu manni Oromoo kun bal'aa waan ta'eef duraan dursineeti namooti bakkuma jiranii gurmaa'uun suni yaada guddisee gaarii jenna yoo necessarily hirphaa jala taa'uun qaban akkuma ofii jiranitti nama 10 ta'uu danda'u nama 100 kuma 10 ta'uu danda'u qophaa'anii gurmaa'anii bakka jiran yoo akkas qophaa'anii hirphaan ammoo yeroo isaa waliin neetwoorkii godhee isaanii dhiyaatee jedhu bakka bu'ootuma isaanii dubbisaa isaa wajjin haasa'ee karaa waan uummata keenya ittiin qajeelchuu waliin dandeenyu irratti marii gochuu fi sagantaa qabna. Akkasuma ammoo warra international organization warra ta'anii nutis akkuma arginu dhaabni kun reefuyyuu hundaayyuu jalqabatee baara warra UN kanis ta'e UNHCR ta'anis warra IOMs ta'anii warra biraas bira ga'uu fi qophii qabna jechuun sagantaa qabna. Wanta guddaa akkana kana mootummaan Ameerikaa iyyuu kophaa gargaara jedhee inni ulfaata. Kanaafi mootummoota adda addaa biyya Kanaadaa, Ameerikaa, Awustiraaliyaa warra gurguddaa kanneen hundumaayyuu bira geenyees karaa uummanni keenya ittiin gargaaramuu danda'u irratti hojjechuu fi sagantaa qaba boordiin kun. Kana gochuu fi garuu wanti duraan gochuu godhuu danda'u fi keenya akka uummata keenyaatti waa goonee gurmoomnee yoo dhiyaanne sunis sagantaa sana nu geessuu danda'a. Kana gochuu fi nu duraan dursinee uummata keenya bira ga'uu qabna. Uummata keenyas kan bira geenyu tokko kun waan amma godhaa jiru kan miidiyaa irra dhiyaannee haasa'aa kana uummata baanee beeksisuu. Lammaffaa ammoo fiizikaal uummata keenya bira geennee karaa hawaasota adda addaatiin rakkinna jiru kana uummata beeksifnee uummanni gargaarsa godhaaru san karaa qindaa'immaan godhaanis ta'e akka man-tokkeessi hirphaa gargaaru ta'e haala waliin hojjechuu danda'u irratti bahuu heena. Sadaffaa ammoo hojjaan kun hojjaa guddisee ulfaataa waan ta'eef nama akka hojjaa kiyya full time jechuun hojjaa guyyaa guutuu hojjetee galle jedhee hojjetu nama akkasii barbaachisa.
boordiin kuni voluntary sa'a inni ramadee hojjechuu danda'u xiqqaa waan ta'e karaa executive directory kanas qaxaruuni hojjaan kun sirri akka dalagamu uummata biras akka gaamu piroojeektiin proposaalii adda addaallee qophaa'amee gargaarsi karaa bal'inaan akka gargaaramuu danda'amu kan jedhu seeraan isaa ganteeffannee karaa koree adda addaatiin koree faayinaansiitii fi fundraisingiitii jira koree public relationiitii jira akkasuma koree community engagement jechuun uummata bira ga'utu jira haala kanaan boordiin qophaa'eetti hojjaa fi itti fufuuf yaada qabaa haala kanaan bira geennaa deebii kee gabaabatti deebisuu fi networkii ni goonaa warra jaarmoota Oromoo kan jiran hundaa waliin hojjechuuf nu qophii maaliif interestii biraan qabnu interestiin keenya uummata keenya gargaaruu duwwaa waan ta'eef eenyus karaa kanaa yoo jedhenu nu fir addaan qabnu jechuun nu hundumtuu fira keenya akka nan profitiitti kana filannee kana kadhiibnu hin jiru gabaabatti waliin dalagna jechuu barbaada. Tole bareeda amma gaa Dr. Sintayyo gara keessaniin dhufa amma guyyaa lamaan dura dhaabbanni qonnaa fi nyaata addunyaadhaaf haa'u akka ibsa baasetti namoonni miliyoona 8.5 Itoophiyaa keessatti beelan miidhamuudhaaf kan jiraatan ta'uu ibse kun egaa ofee akka biyyoota ollaatti baqatan fiduunsaa waan ifa galaadha. Baqattoonni egaa amma Oromoodhaa biyyoota ollaa guutuu keessatti garmalee arraafamaa jiranii amma gabaasni amma nuti harkaa qabnu amma kaleessaa fi arraafi kanatti biyyuma Masrii keessattuu namoota waraqaa hin qabne mootummaa Masrii qaqqabee hidha guuraa jira. Kun egaa boodarratti biyyatti deebifee fuudhaan dhufa. Biyyoota ollaa kanneen keessatti koreelee dameelee uummatanii gorsa silaa barbaachisu baqataadhaaf laachuu deeggarsa silaa barbaachisu isaaniif laachuu keessatti karoora akkam qabdan biyyoota ollaa Oromiyaa jiran guutumatti fudhatee. Maarree kun tana ibsuudhaaf tattaafadhetti Hirphaa Internaashinaal akkitti waggaa dura dhaabnu wannummaan uummata yaadni uummata keessaa dhufees kan nuti irratti hojjennee heera keenyallee heera bu'uuraatillee irratti qopheeffannee waa lama. Uummata biyya keessatti buqqa'ee ergaramaa jiru rakkachaa jiru jiruu fi dhabee biyya fiitis dhabee jireenya fiitis dhabee rakkachaa jiru tokko. Kan itti aanu ulee mootummaa kana jalaa bahee rakkina mootummaa kana jala biyya mootummaa kana jalaa bahee ammoo biyya ollaatitti baqatee ammaaf lubbuu isaa jiraachisuu danda'ullee haala gadhaantii keessa ka jiru kana karakkoo keessa jiru kana akkamitti gargaarraadha. So kana lamaan irratti dhaabbatee jechuudha. Waan kana ta'eef jecha warra baqatee ammaan tana baqatee biyya alaa jiru ammaas akkasumattis fuulduraafis hireen akkanaatu muudachuudhaaf teessu kana qophiin nuti ammaan tanaaf qabnu akka qophiititti ammoo hojiirra oolchuu hin jalqabne ganaa hirphaan akkuma reefuu obbo Gabiin si himetti hoggaa ammoo hojiin teenya guututti gadi baatee hojjechuu hoggaa jalqabnutti karoora keenya guddaan tokko kan uummata keenya baqatee biyya alaa keessa jiru akkamittiin gargaaruu dandeenya. Qabeenyaan gargaaramu, beekumsaan gargaaramu, warra UNHCR wajjin hojjenneeti warri kanaa uummata Oromoo kajaaniinitu bakka kanaatti baqatee haala kanaa keessa jirra jennee information disseminationidhaan gargaaramu. Kun hundinuu waan takka jechuudha. Mootummaalee biyya san keessa jirtu fakkeenya amma Misra kaastee warra Misraatti mootummaa biyya Misraa sana hanqamta akka rakkoo uummanni biyya san keessa jiru baqatee biyya isaanii keessa namni biyya East Africa irraa dhufe baqatee biyya isaanii keessa jiraachuu qofa beekan ta'a. Hanqamta akka rakkoo kanammoo gadi fageenyaan beekan. Namni achi raafamee yookiin walitti qabamee biyyatti deebi'uun gaadhama akkam keessa isaan naqa. Waan jiru kanallee barsiisuunuu isaaniif barnoota tokko waa'ee uummata keenyaa kennuun gargaarsa tokko jenneeti yaannaa jechuudha. So sanirratti hojjechuudhaaf karoora qabna. Ammaan kana garuu hojiin jalqabne itti seenuudhaaf deemna malee. Bareeda. Amma addisu gada keessaniin dhufa dhaabbanni wal gargaarsaa Oromoo keessatti ijaaramu Oromoon dhaabbata gargaarsaa Oromoodhaaf dhiheessan qabaachuu dhabuu keessatti irrinaatu jira waan jiru argitaniiti dhaaba kana hundeessuudhaatti kaatanii jechuudha. Obbo Addisu. Gaafiin tokko isa kana. Gaafiin lammataa
dhaaba kana hundeessitan gargaarsa silaa barbaachisu mootummoota addunyaa maaliif har'a mootummoonni addunyaa guutumattuu organizaationa qopheessee waan silaa barbaachisu hunda fudhatetti wajjin hojjechuudha namni qophii qabaachuu ibsaa jiranii isin dhaabbiileen silaa gargaarsa ummattootaaf cunqurfamootaaf baqattootaaf fidan kanarraa gargaarsa oomishattanii ummata keessaniin dhaqqabuudhaaf qophii akkam lafaa qabdan karoora akkam lafaa qabdan gaaffii lamada isa kana isiniif neera kana itti fufa. Galatoomii. Akkuma kanaan dura tuqnee jirra wanta kanaan dura dubbanne irratti. Gargaarsi ammallee UNHCR yaa ta'uu gargaarsi UN jalatti waa'ee gargaarsa namoomaa qindeessu jira OCHA kan jedhamu. OCHAn kun waajjira Finfinneedha qaba. Yeroo yerootti guyyaa guyyaattis torbaniinis baatiidhaan gabaasinni baasu jira. Gargaarsi jiru gahaa akka hin taane dubbataa jira jechuudha. Garuu warri gargaarsa dhiyeessine jedhanii miti mootummaa kan ta'an gargaarsa namoomaa kan intarnaashinalis ta'ee kan biyya keessattis Oromootaan dhaabbates haa ta'uu saboota adda addaatiin dhaabbatan ta'uu gara dhibboota baay'eetti lakkaa'amu Itoophiyaa keessaa har'a. Isaanumtuu qaqqabuu waliin ga'uu hin dandeenye jechuudha. Kanaaf Hirphaa Internaashinaal itti dabalamee hojii kana jalqabuun hojii duplikeeshinii yookaan waan hin barbaachisneedha. Warri dhaabbatan yoo hin ga'u kan jechisiisu jechuufan jedha kana kaasee. Hedduu barbaachisaadha akkuma reefuu atuu dubbattee fuuldurattis balaa uumamaatiin uummati gara miliyoona 8 olii wanni haala gogiinsaatiin beelatti saaxilamuun isaa hin hafu kan jedhu amma dubbataa jirta. Kanaaf akkuma reefuu dubbataa turre Oromoon karaa kamiin uummata keenya qaqqabna jedhee gaaffii kaasirraati kan kun Hirphaa Internaashinaal dhaabbachuu danda'e. Akkasiin egaa haala barbaachisaa ta'ee guutee internaashinaaliis dhaabni Hirphaa Internaashinaal miti mootummaa ta'uusaa akkamittiin of ibsaa mul'ata akkamii qabaa mishinii akkamii qaba isa jedhu lafa kaa'annee jirra. Kanaan sossa'uudhaaf wanni sagantaa qabnaa gahaa miti. Dhaaboliin baay'een yoo jiraniyyuu ammayyuu bal'inni yookaan rakkinni biyya keenyaa uummata keenya qaqqabaa jiru hedduu bal'aadha. Kan akka Hirphaa Internaashinaal baay'inaan utuu dhaabbateeyyuu barbaachisaa kan ta'udha jennee amanna. Kanaaf kun waanuma gaaffii keessa galumti akkasiin ilaalla jechuudha. Tole bareeda. Obbo Tufaa amma gara keessaniin dhufa. Amma isin waldayina keessan Hirphaa Internaashinaal dhaabbata wal gargaarsaati siyaasarraa walabaa
jaameti hundeeffamaa jira. Hayyama sana barbaachisu hundaa'u akkuma dhaabbilee walabaa miti mootummaa tokkotti akka argachuudhaaf deemu nu ibsitanii Oromoonni rakkachaa jiran biyya keessa jirannaa ta'eefu biyyattis waajjira tokko uummata isaa keessatti argamee uummata isaa gargaaru dhaaf karoora baafataniin qabdanii siyaasarraa walaba eegatee achittis waajjira uummatanii uummata keessatti argamtanii uummata gargaaru. Amma akka fakkeenyaatti baha Oromiyaatti Somaaleen uummata buqqaasaa jirti. Somaalee lafa nuulaadhaa yoo hin laanne lafa isin ganna jettee uummata irraa godaansaa jirti. Dabalataan roobni itti roobee amma haguma warreen lafa Somaaliin manneen irraa yaaftee muka jala galansan roobni namaa fi re'eehu jalaa guuree jira. Amma guyyaa lamee kana roobni sa'aatii 24 godhee dhaabbatee nama turaa godhaa jira. Dhaabbileen gargaarsaa biyya keessatti argamuu dhabuun uummata Oromoo irra miidhaa guddaa fidaa jira. Isin irrina kana akkuma ta'ettu haa ta'u akkamiin guuttachuu dhaaf karoora qabdan uummata keessatti argamtanii gargaarsa laa barbaachisu uummata laachuudhaaf. Galatoom Abdusalaam wanta tokko qulqulleessee dubbachuu akka barbaadu haala mootummaa Itoophiyaatii fi warri miti mootummaan biyya Itoophiyaa keessa jiran kunni rakkinni isaan qabu baay'een keenya hin beekna. Warrummaan achi keessa dur jiraniyyuu dalagaa ittiin socho'uu danda'aniin baay'ee ulfaata. Ani jechuun akkuma ammaa karaa boordii kanaan bakka buneetti haasaa godhaaru kanarratti dhuguma oduu kaaneeti biyyatti gallee qophaa'amnee uummata kana gargaaru karaa risoorsiitiin ta'ee karaa seeraan biyya sanii waa dalaguutiin ta'ee oduu goonee baay'inee gammada waan namatti tolaati. Garuu ammoo realistikii ta'uu qabna. Kanas ka jedhu dhaabni haaraa kan dhaabataaru kana dhiisii warrummaan dur jiran warra waggaa baay'ee waggaa 20-30 ol dalagaa duraniyyuu chaalenjii guddisee guddaa qaban achi keessatti karaa hayyamaatiinis ta'e karaa adda addaatis ta'e biyya sanitti risoorsii guddaa akka fudhatee wanna jedhu dhaabbilee murtoolee karaa mootummaa wajjin dalaganitti isinuu beektu kana wanti addaan baasee isinitti mun jiru. Karaa hirphaa intarnaashinaalitti nu ofii kennaa dhiyeenya kanatti biyya Itoophiyaa keessatti ofiisooyi biraanchii bannee amma achi dalaguuf qophaa'uuf qabna ka jedhu hin jiru. Maalli waan kana qulqulleessuu qaba. Garuu ufafoo kun ta'uu hin danda'u jechuu miti. Amma wanti nu godhaaru risoorsii biyya alaa jiru karaa diyaasporaa biyya addunyaa adda addaa keessa jiru. Kana uummata Oromoo irraa karaa adda addaatiin sassaabnee karaa hunduma danda'ame hundaa jechuun karaa kana hunda amma asirra ibsinee hin dandeenyu karaa danda'ame hundumaa akka uummata kana qaqqabu godhu keessattuu karaa Harargee kan ammaatti himte kana halkanii guyyaa nu gochisaa actually wanti guddisee asirra jechuu barbaadu karama danda'ame hirphaan ta'e karaa biraatiinis ta'e karama danda'ame uummata Harargee uummata Booranaa gammoojjii Baalee karaa mootummaan Itoophiyaa kun rakkoo itti godhaaru kanaan akka nam tokkeetitti akka baanee gargaaruu dandeenyu irratti kan emergency ga'uu dhabu. Ammaa fi gaafii keessi deebisuu fi qophii ofiis achi banannee uummata akka keenya keessatti hojjechuu sadarkaa irra geennee hin jirru. Garuu risoorsii uummata saniif barbaachisu mobilaayizii karaa danda'ame godhuuf qophii guddaa irra jirra. Kana jechuu barbaada si gabaabsuuf yeroo hin fudhanne. Tole galatoon. Obbo Santaayyoo, Dr. Santaayyoo, rakkoo cimaa tokkotu jira. Mootummaan wayyaaneedha. Akka mootummaatti gara siyaasaattiinis, gara dippiloomaasiittiinis, gara dinagdeettiinis, gara aadaattiinis, garuma hundaanuu uummata keenya irratti hojjechaa jira. Kun ifaadha. Amma akka fakkeenyaatti gabaasa nuti dhiyeenya kana gabaafnetu jira. Inni mootummaan baqattoota Eritiriyaa 800 Jimmaa fi Zuwaayii keessa qubsiisuudhaaf baankii addunyaarraa doolaara 500 miliyoona 500 argatee biyya Ingilizirraa 400 argatee miliyoona beeku. Biyya Xaaliyaanii irraa yeroo miliyoona 2 argatee osoo Oromoonni biyyatti gaaga'ama beelaa caamsaadhaan reebicha mootummaatiin addunyaa keessa bifa kanaan faca'anii jiranii osoo hayyoonni beeytoonni Oromoo akka keessanii akka biroo ala kana guutanii jiranii mootummaan wayyaanee mootummoota addunyaa kana amansiifatee baqattoota Eritiriyaa biyya teenya keessa qubsiisuudhaaf gargaarsa mootummoota
fi dhaabbilee garaagaraa irraa argatee biyya teenya keessa uummata biraa qubsiisee uummata Oromoo ala yaasuun kun isin dhiibbaa akkam mootummoota kanneen irratti hojjechuudhaaf karoorfattanii qabdan gargaarsa akkasii waan biraallee yoo dhaabuu baate gargaarsa akkasii akka mootummaa kanarraa dhaabee yookaan hoo baqattoota Oromootiif xiyyeeffannaa akka kennu akkuma jara kanaaf kennutti Oromoodhaafis akka kennu karoora akkasii hoo baafattanii qabdanii? Gaaffiin ta'e gaaffii hundeeti gaaffii barbaachistuudha. Garuu immoo gaaffii maandeetii koree keenyaa kanarra xiqqoo ala taati. Maaliif kuni gaaffii advokeesii gaaffii dippiloomaasiidha. Mootummoota biyya alaatii wajjin hangam takka hojjetamaa jira ka jiru suni hedduu waan barbaachisaa waan irratti wal nama gaafachiisuu qabu. Ammoo garuu akka koree keenyaatitti koreen keenya wanni irratti xiyyeeffatu gargaarsa uummata keenyaaf akka haala akkamiin haala walitti qindaa'een uummata keenya dhaqqabuu dandeenya uummata keenya akkamitti abdii horachiisuu dandeenya waan san irratti waan hundaa'u. Waan amma na gaafatte garuu siif hin deebisa. Akkin itti si deebisu akka kontekstii dhaaba hirphaatitti osoo hin tahin jaarmaa hirphaatitti osoo hin tahin akka nama Oromoo tokkootitti waan mul'ataa fi waan hin argaa jiru irraa hin si deebisa. Waan na gaafatteef jecha. So wanni ati amma gaafatte kuni waan laal mootummaan wayyaaneedha dhiifama naa godhiitti wanni isaan godhaa jiran maqaa baqatoota Eertiraatiin wanni godhamaa jiru kuni waa hedduudha of keessaa qabu. Baqattoota Eertiraadhaa jedhamanii shimala bakka jedhan tokko naannoo Tigraay keessatti refugee kaampiitu jira. Refugee kaampii san keessa namni galu warra naannoo warruma Tigraay naannoo Tigraayitu uummata Eertiraati jedhanii achitti refugee kaampii san keessa galanii interviiyuu godhamanii resettlementii maqaa Eertiraatiin biyya adda addaa keessatti argachaa jiran. Kana mootummoonnis irrattis dammaqanii jiranii gabaasni illee irratti dhiyaatee jira. Ammaas wanni godhamaadhaaf deemu maqaa Eertiraatiin maqaa uummata Eertiraa keessaa buqqa'anii jedhamee naannoo Oromiyaatii fi naannoo biraa keessatti nama qubachiisuudhaaf ka deemamu kunillee waanuma akkasitti of keessaa qaba waan jiruun akka nama tokkootitti qaba. Wanni ammasii deebise kuni hirphaadhaan wal qabata akka hin qabne ammallee irra deebitiin si ibsuu barbaada. Because gaaffiin ta'e xiqqoo maandeetii yookiin dandeettii humna teessanii oliin naaf gala. Ala waan taateef jechuuf hin jedhu. Ammoo rakkoo cimtuudhaan namni Oromoodhaa irratti yaaduu irratti tarkaanfii waan godhuu qabu hunda irratti godhuun barbaachisaa. Dhiibbaa mootummaa biyya isaanii, koongiresii biyya isaanii keessatti, Yurooppiyaan yuuniyeenii keessatti waan godhamee tarkaanfii irratti fudhatamee harkatanii jirtanii fuulduraafis kun addaan osoo hin dhaabbatin, osoo hin hifatin itti fufuudha qaba wanni kanaa kun. Addaan dhaabbachuu hin qabu. Hifachuu illee hin qabu. Maaliif har'aan tana bu'aan arganne jechuu hin qabu. Wanni kun walirratti ilaal akka wanniiti yoo ashawaa kana yoo ilaalte ashawaan kun akka dumbusheetti walirratti tuulameeti akka dhagaa taa'eete. So wanni nuti goonu kunis suuta suutaan faayidaa uummataaf fiduu danda'a. Osoo addaan hin dhaabbatin, osoo hin hifatin, har'a silkii bilbile, har'a walgahii hiriira bahee, har'a koongirees kiyya bira dhaqee himadhe jennee osoo hin dhaabbatin haala addaan hin cinneen itti fufuu hanga bakka waan barbaadnu argannu godhuun barbaachisaadha. Kana ammallee irraan deebi'aa hirphaadhaa alatti gaaffii waan na gaafatteefis. Galatoom. Maaliif Oromoon amma akka ala jirutti gara siyaasaatiin uummata aangawoota wayyaanedhaan injifatee jira. Amma biyyoota deeman hundatti mararfannaa dhabaa jiranii. Kuni hojii cimaadha. Garuu dhaabbileen miti mootummaadha. Oromoo keessas gamma dhaabbilee isinuu siyaasarraa walaba waan taataniif bakkoota silaa gargaarsa dhaabbilee miti mootummaadha. Warreen gargaarsa uummata sanii laachuu irratti dhiibbaa oofuun gara itti silaallattuu qabdiifiin kana isinii kaase. Amma obbo Addisu gara keessanii dhufaa amma hiriiraan isinii kanna diyaaspooraa Oromoota ala jiran keessattuu warreen qabeenya qaban jaarmaalee keessan kana kunuunsuu cinaa dhaabbatu guddisuu keessatti maal godhuu akka qaban maal dhaamtaaf obbo Addisu. Kan inni ammoo fi
dhaamsi ani qabu nuti sadarkaa akkasii irra geenyeerra dhaaba akkasii uumneerra wanti hafee jiruu akka gaariitti jalqabuudhaaf kana kanatu nu hafe kan jedhu dhaamsa dabarfachuu dabalatee akkaataan namooti itti wanni nu cinaa dhaabbachuu danda'an weebsaayitiis uumaa jirra karaa quunnamtii itti goonu weebsaayitii kana torban muraasa keessatti ifa baasuudhaaf wanni qabna social media irrattis immoo feesbuukis haa ta'u waan adda addaa kana akkamiin uummata keenya akka qaqqabnu isarrattis hojjetaa jirra koreen dhaabbatee kanuma irratti fuulleeffatee hojjetaa jira waanuma xiqqoo tafe malee xumurarra ga'ee jira akkasiin quunnamuu dandeenya oromoota qabeenyaa qabanii nu dirmadhaa wanta barbaachisaa ta'ee akka miti mootummaa tokkotti galmeeffamee certificate argachuusaa Secretary of State of Minnesota atti galmaa'ee jira. Baatii muraasa keessatti immoo charity status argachuudhaaf akkasuma eegaa jirra. Wanta amma nu barbaachisu full time hojjetee waan dhaabbate kan immoo jiruutti hiikuudhaaf kan geggeessuu danda'u executive director qaxarachuu qabna kanaaf horiin nu barbaachisaa kanarratti gumaacha keessan barbaannaa kan jedhuudhaan dhaamsa akkasii dabarsuu barbaada akkasuma biiroos ganaadhaan banannee waajjira mataa keenyaa banannee wanta qophoofne miti haala uummata keenya karaa adda addaa maalirra jirtu jedhee gaaffii har'aa borii dhiyeessaa tureen akkasitti waan irra geenye ibsuudhaaf wanni taaneeti malee waan hunda sirreessinee qindeessinee fixannee irra jennee miti kan amma dubbataa jirru wanta nu hafa jira wanta nu hafe sanaaf immoo deeggarsa horii nu barbaachisaa kanas nu baraa kan jedhuudhaan dhaamsa akkasii dabarfachuu barbaada. Tole. Obbo Tufaa amma gara keessaniin dhufa dubartoota jechuun gaachinaa hawaasaati dhaamsi hirphaa intarnaashinaali kun akka dubartootaas itti dhaqqabu dargaggeessa amma qubee jenereeshin jennuun kan isaatummaa biyyaas alaas keessa guutee jira dhaamsi akka isaanis dhaqqabu akka qooda irraa fudhatan karoora akkamii qabdan akkasuma achumaanuu dhaamsa isaan bira gahuu barbaaddu. Yoo jiraate Oromiyaan neetwoorkiidhaan hireen seelaadha fudhadhu. Galatoom obbo Abdulsalaam carraa kana naa kennuu keetii fi duraan durseeti dhugumaanii karaa warra qeerroo kaa'imaniif akkasuma shamarran bira ga'uu fi sagantaan nu qabnu akkasuma uummata Oromoo hundumaayyuu bira ga'uu sagantaan nu qabnu karaa hawaasa Oromoo diyaasporaa jiran adda addaa irraan sagantaa baafannee yookaan akkasuma immoo charter officers naannoo adda addaatitti banannee jechuun Ameerikaan isteeta baay'ee qabaa Kanaadaanis akkas biyya guddaa Awustiraaliyaan jira Awurooppaan biyya baay'ee kanneen hunda keessa galuu fi sagantaa qabna. Kanas Awurooppaa keessa amma namni nu board memberii ta'e kan qabne isas haga danda'e irra hojjechuu yaalla. Sagantaan nu qabnu uummata baanee kaayoo keenya ibsinee
ammoo akka uummanni yeroo ammaa kana biyyi keenya rakkoo irra jiru hubachiifnee akka isaan baanii uummata keenya balaa irra jiru kan balaa irraa baasuu danda'an itti iyyan. Kun ammoo kan bal'inaan iyyachuu barbaadu yeroo ammaa kana karaa adda addaatiin mootummaan Itoophiyaa kuni uummata keenya irratti duulee ka'eera. Naannoo Harargee akkuma dhageettanii wanti akka haarawaatti isin himu hin jiru. Yookaan nyaannee bullata ijoollee qabnootaan ijoolleen teenya oduu barbaata sadii keessaa tokkichaayyuu dhabbee rakkina guddaa dhugaa. Kanaaf waan dandeenyu akka nama tokkootitti karaa danda'ame hirphaa wajjin akka dhuftanii hiriirtan isin waamicha guddaa isin goona gargaarsas akka gootan isin gaafanna. Karaa kaanii ammoo akkuma tokkeetitti karaa hirphaatiinis ta'e karaa nama biraatiinis uummata kana gargaaru yoo rafnee jiraanne haa dammaqnu. Uummanni dhumataa jira, uummata rakkataa kana ennaa isaan du'an qofa boo'ichaaf walitti dhufuun qofa gatii nuun qabu. Ka gatii nuun qabu oduu isaan lubbuu hin jiranii lubbuu isaanii kana dandamsiisuu gargaaruu nurra jira. Kana gochuu fi haalli ammaa ittiin gochuu dandeenyu maallaqa gargaarsaan karaa adda addaatiin infoormeeshinii jiru walii dabarsuu irra hojjechuu qabna. Kanaaf dargaggoonnis warri dhiiraas warri dubartiis akkasuma uummanni Oromoo hundumtuu ka beekuu qabu namni tokko ka'ee jedhee akka nama tokkooti waan guddaa gochuu danda'a. Namni kudhan yoo dhufe hagas 2 godhaa hagas 100 godhaa. Namni miliyoona tokko yoo liddeebine namni 1,200 addunyaa kana irra jirru yoo liddeebine jenne addunyaa kana sochoosuu dandeenya. Yoo ofii keenya sochoofnee rakkoo biyya keessa yoo uummatatti himne uummanni waa'ee kennaayyuu hin beeku waa'ee rakkoo kennaayyuu hin beeku. Rakkoo keenya kana himuu fi yookaan ammoo hooggantoota dhaaba kanaa yookaan ammoo hoogganaa hawaasaa warra adda addaa eeguu qabnu hundumtuu bakka jirru ambaasaaddari uummata keenya ta'uu dandeenya. Bakkuma baaneetti gallutti ijoollee keenyas iskuulli banamaa jira. Ijoollee iskuula baramtu kana rakkoo kan himanii kan adda addaatiin rakkoon jiru kun akka addunyaa irra beekamee karaa adda addaatiin infoormeeshiniin kun addunyaa mara waliin ga'u gochuu dandeenya. Akkasumas seneetirootas warra adda addaas qaqqabnee rakkoo keenya kana himuu dandeenya. Sun karaa guruupii warra odaa kan jedhamu karaa bizeema hennamaa amma hirphaan dhaabatee jira. Isaanis sagantaa ofii qabu. Isaanis yeroo biraa isin qunnamu ta'a. Karaa kennaanii yaboo yookaan adaraa isinin jennaa uummata Oromoo raftan hin bulinaa bayaa iyya dabarsaa uummata keenya dhumataa keessattuu biyya Harargee keessattuu uummata baay'ee dhumataara rakkoo guddaa irra ga'aara uummata kana akka baatanii gara. Dr. Sintaayo amma gara keessaniin dhufaa hayyoota jira Awurooppaa jiran Awustiraaliyaa jiran isin gamma Ameerikaa kaabaatti kan uumamtanii dhaamsi Hirphaa Internaashinaal hayyoota kanneen bira akkatti gahuu qabu akka itti isin tumsuu qaban yaaminsi ati gootuuf hiriya zilaadha Dr. Sintaayo itti fufa. Ayyee obbo Abdisalaam ammallee irra deebi'eetiin galata guddaas galchuu barbaada. Fayyaa ta'e waan godhaa jirtu kanaaf atilleen akkitti hirphaatti gargaaran tokko akka waan ati amma godhaa jirtu kanaan jechuudha. Gargaarsa guddaadha hirphaadhaaf kennaa jirta. Eertaayimiin atii fi dhaabni jaarmeenni ONN godhaa jirulleen gargaarsa hirphaan barbaachisu keessaa tokko. Haaluma akkanaa kanaan namuu tokkoffaa bakka jirurraa yaada waliin dabarsuudha. Waliif dabarsanii wal hubachiisanii gaaffiillee gaafatanii kan beeynes barsiisanii haala saniini wanni godhuu hin danda'ama jechuudha. Hirphaadhaaf gargaarsi godhuu hin danda'ama. Gargaarsi hirphaan uummataaf godhuuf barbaadu gargaarsa qabeenyaa gargaarsa maallaqaa qofaa miti jennee jirra. Reefuun tana uummata irraa illee wanni nuti barbaannu gargaarsi nuti barbaannu maallaqaa fi qabeenya qofaa miti. Yes maallaqa qabeenyaa fi wanni dhaan gargaaruun waan takka humnaan beekumsaan bakka jiran hundatti jaarmaa kana gadhaabuudhaan bakka hir'atetti hir'ina akkanaatti jira jedhanii nu agarsiisuudhaan haala akkasiitiin jaarmaa kana bira dhaabbachuun ni danda'amaa jechuudha. Ammaan tana boordii keessa warri filamee jiru Awustiraaliyaa irraa kaasee Awurooppaa irraa fi Kaanadaa Noorz Ameerikaa keessa bakka kanarraa amma wanni walitti ammaan tana ijaaramee jiru boordii qofa. Boordiin volunteers nama volunteeriidhaan hojjetu
akkuma ammas wajji telefoonaan haasawaa jiru kanatti biyya adda addaa teenyee nama Austraaliyaa jiru, nama Awurooppaa jiru, nama Kaanadaa fi Ameerikaa keessa isteet adda addaa jiru wajjin walitti dhufnee hoggaa dalagarraa hoggaa deebinee galgala yookiin ala daabsattiin irra waan kan irratti hojjenna jechuudha. Gargaarsi bakki itti barbaachisu namninis bakka ganda ifiititti magaalaa keessa jiru keessatti isteeta keessa jiru keessatti mishinii fi viizhinii hirphaa kana gadi nu fageessanii uummatatti nu himanii uummata ijaaranii ifiifillee qooda keessatti fudhatanii voolentiirizim kanarratti isaanis irratti hirmaachuun hedduu barbaachisaadha. Kabiraa obbo Gabiinis obbo Addisuunis reefu dubbatanii jiranii fuulduraaf wanni nuti godhuudhaaf deemnu jaarmaa kana waan warra full time guutuutti dalagaa tiyya jedhee warra hojjetu itti fiduu barbaada. Isaan kanaas fiduun waan laafaa miti. Maallaqaan qafeetee kafaltuufu namni fedhinnaatu barbaachisa. Fedhinnaadhaan maallaqa kanaas naa kennamu uummata kiyyaan gargaaraa jedhee namni kennu tokko jiraachuu qaba jechuudha. Ka beekumsaas qabu, ka fedhinnaas qabu, ka dandeettiis qabu tokko. Warri waggaa bakka san geenyee nuti hirphaan nama san mindaadhaan qaxaruudhaaf gaafa qophii ta'etti uummanni Oromoodhaa naannoo isaaniitirraa informationii kennuudhaan nu gargaaruu qaban jechuudha. Biyya keessatti illee hanga danda'ameen at least informationiidhaan nama nu dabarsuudhaan gargaarsi akkasii hedduudha barbaachisaadha jedheetiin amanaa atillee hireetana waan nuti kenniteef hedduun si galatoomfadha. Maqaa daawwattoota keenyaatiin obbo Addisuu durataa dhaabbata Hirphaa Internaashinaal akkasuma Gabii Tufaa barreessaa waddichaa ifi miseensa waddichaa kan ta'e Dr. Santaayyoo gaaffii fi deebii yeroo keessa fudhatanii sarara Skype irratti Oromiyaa News Networking waliin gootan kanatti isin galatoomfachaadha. Galatooma horaa bulaa isin jenna. Galatooma. Oh.